Ashamaa dhaggeeffattootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan keenya qophii keenya guyyaa har'aan odeeffannoo wayitaawaa qabannee jirra. Turtiin keessan hamma dhuma qophiitti nu waliin haa ta'u. Aktiivistoonni garuu uummata Tigraay waraana wayyaanee jalaa baraaruuf waamicha taasisuu dhagahamteetti. Uummanni Tigraay wareegama lola darbee keessatti baaserraa hanga ammaatti hin deebine. Uummanni Tigraay waraana Moonjorinoo fi Dabraziyoon keessaa akka bahuu gaafanna jechuunis dhaadannoo isaanii qopheeffatanii jiru. Sababni isaas kaayyoo isaanii uummata Tigraay hafeeffatanii dhiisanii deemuudha waan ta'eef aktiivistoonnis sagalee isaanii irra isaan dhageessisaa jiraachuu odeeffannee jirra. Kanumaan wal qabatee gariin Dabraziyoon magaalaa Asmaraatti argamuun eenyummaa uummata Tigraayiif warreen quuqaman mufachiisee jira. TPLF badii Shaabiyaan uummata Tigraay irraan gahee moggaatti dhiisuun Shaabiyaa waliin hariiroo uumuun adda bilisa baasaa uummata Tigraay salphina jechuun hoogganaa raayyaa ittisa biyyaa duraanii Jeneraal Saamoraa Yunus dubbatee jira. Wayyaaneen uummata Tigraay tuffachuun hedduu na ajaa'ibeera. Tigraay tasumaa waraanan barbaadu uummata Tigraay ceepha'uun Shaabiyaa waliinis michoomeera jechuun qeeqee jira. Egaa jaallatamtoota keenya qophii keenya asumaan golomnaa yeroo dansaa qabaadhaa. Galatooma.